Ganina chama, ganina chama, ganina chama, ganina chama. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu akkam jirtu daawwattoota keenya torbeen keenyaan qophii gannee keenya qabannee mana keessummaa keenyaatti argamnee jirra. Keessummaan keenya guyyaa irraa hojii ofiisheetii uummachurra dabartee namoota biroof nama hojii uumtee jirtu. Boonii Dikoor yookaan Boontuu Daggafaa waliin turtii qaban qopheessuun kan isin biraan ga'u Andaraartuu Garbaati. Gama ogummaa kaameraatiin Hawwii Nabiyyuuf Lammii Solomoon nu faana jiru isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Keetii feddu galatoomii mana keetii dhufnee akka si dubbifnu waan nu eeyyamteefis galatoomi siin jenna. Mee duraan dursa daawwattoota keenya waliin wal barre. Ani maqaan koo Boontuu Daggafaan jedhama. Kan itti dhaladhe Qellam Wallaggaa Dambidolloottidha. Maqaan mana hojii kootii Boonii Dikoor and Eventsidha. Maqaan mana barnootaa kootii Boonii Dikoor Training Centeridha. Mee amma hojii dikoorii hojjechuuttidha kanatti jirtu. Ijoollummaa keerraa kaastee namootni hedduun ana dabalatee maal ta'uu barbaadda jedhanii namootni gurguddaan ijoollummaa keenyatti kan isaan nu gaafatanii. Mee ijoollummaa keetti namni si gaafatee jiru maal ta'uu barbaadda yeroo isaan siin jedhan ati immoo maal ta'uun barbaada jechaafaa turte? Ijoollummaa kootti gaafa namni na gaafatu Dooktarii Paayileetii jechaan ture. Amma garuu hojii dikoorii hojjechuutti jirta. Hojii dikoorii kana muuxannoodhaan immoo barumsaadhaanidha kanatti fidde. Hojii dikoorii barumsaanidha. Isa duras garuu na yaalan ture. Yaalta turte baratteeti immoo kanatti ammoo hojiitti eegalte. Baradheen kan inni hojiitti seene. Isa dura garuu baay'een mana keessatti piroogiraamii garaagaraa qophii jiru hundumaa irratti ofii kootiidha kan inni hojjedhu. Obboloonni koo hangafoonni koo baay'ee danda'u. Ammallee baay'ee danda'u. Koomentii garaagaraa isaantu naa kenna. Akkasiin sirreeffadhu jedhanii. Na baay'ee isaanirraati kan inni ilaalaa baraa dhufe. Hojii dikoorii kana bara meeqadha kanatti hojjechuu jalqabdeen? Waggaa 4 duradha. Ergan jalqabe waggaa 4 guuteera. Barnoota isaas immoo suma dura jalqabde walumaa jalaa duubaanidha kanatti hojjechuu jalqabde. Barnoota isaa ji'a 2 ture. Akkan xumureen hojii mattin seene. Yeroo hojii kana hojjettu keessatti wantoota si mudatan ni jiru? Yeroo jalqabaa irratti jechuudha mudannoo chaalenjii hedduun qabaata hanga namni siif barutti waan ta'eef yeroo namni utuu siin bareen dura mudannoowwan si mudatan wantoota dadhabbiidha jettee yaaddu hojii kana beeksifachuufis ta'e. Mudannoon na mudatan karaa namaadha. Erga hojii na hojjisiifatanii booddee kan qarshii na daawwatan jiru dadhabbiidha kan yaadu. Yeroo sana naaf jalqaba ture. Amma abdii na qo'achuun amma mooraalii abdii dhabutti mooraalii dhabuttidha kan hin ga'e ture. Hojjette gaafa namni si dhoowwatu boris akkasiin itti fufatteeti kan itti yaaddu. Ergasii kan namaarratti ilaalaa gaafa deemu wantoota nama mudatan wantoota narra gagaan ilaalaa gaafa deemu ofii kooti sirreeffachaa deeme akkaataa kamiin akkan hojjechuu qabu. Malee mudannoon hin qabdu jechuudha. Yeroo eegaltetti immoo fudhatamummaan isaa hawaasa biratti akkam ture? Erga hojjechuu jalqabdee beekamtii argattee yeroo ammaatti immoo akkamidha? Yeroo ammaatti waaqaaf galanni ta'u baay'ee gaariidha. Bakka namni hedduun na hojjisiifatee baay'ee kan na galateeffatu jira. Kan immoo balleessaa koos natti sirreeffadhu naan jedhu jira. Tole maamiloota hedduun qaba jetteeti kanatti jirtu yeroo hojii hojjettuu fi si'a tokko diikoorii si'a tokko yookiin faaya kana si'a tokko hojjettee qarshii hangamii hirkaa fudhatta? Qarshii hangamii faana hojjetta?
Dikoorin akka bifaaf akkaataa diizaayinii isaatti kan inni wal cacaalu. Baay'ee kan qannasus hin jiraata, baay'ee kan dabalus hin jiraata. Kanaafiyyuu akkaataa hojii isaatiittidha. Akkaataa fageenya iddoo isaatii, akkaataa meeshaa nuyi fuunee deemnuuti irrattidha kan birriinsaa qarshiinsaa bara. Hojii kana hojjechuu keetiin galiidhaan alatti bu'aan ati argatte maal fa'i? Hojii kana hojjechuu kootiin bu'aan ani argadhe nama hedduun baree haala jireenyaa akkaataatti wanta hedduun baree haala ittiin jiraatamuu qabu. Nama waliin jiraachuu waan hedduu barteerta karaa kanaa jechuudha. Meegaatii bakka amma geessee jirtu kana ga'uudhaaf kana dura yeroo jalqabdee wantooti si mudatan hin jiru hojjechiifatanii qarshii siin kaffalii nafuu chaalenjiiwwan hedduudha kan jiru. Bakka amma geessee jirtu kana ga'uudhaaf akka ati geessuuf maal kan si utube? Maaltu si jajjabeessee obsa maaltu siif kenne? Obsa kan naaf kenne Waaqayyoodha. Ittaan sun immoo maatiin koos jiru. Haati koo obboloonni koo jiru. Baay'ee na jajjabeessu. Situun sun. Waan hundumaa gaafa naarus isaanumatti ni madda. Baay'een obsaa. Yoo namni natti balleesses kallattii biraa otoo hin taane kallattii hojii koorra gaafa ta'u baay'een obsa. Irra darbitaa. Irraan darba. Kanarraan kan ka'e bakka akka inni har'a ga'u kan godhe tokko kana dadayyaa. Obsuu keeti. Wantoonni naafan jiru. Ganaa kanarra bal'isuun barbaada. Mana barnootaas ta'u hojii dikooris kanarra baay'ee kan guddatuun barbaada. Kaayyoo keessan bira ga'uudhaaf immoo maal gochaa jirta? Tattaaffiin kee akkamidha? Kaayyoo koo bira ga'uuf hojjechaa jira. Amma kun mana barumsaas baadeen jira. Kanarras ganaan hojjedhee babal'isadhee mayyaadha. Mana barumsaa akkam banu kan na kakaase tokkoffaa afaan keenyaan baramaa miti. Kanaafiyyuu ijoolleen barachuu barbaadanii afaanii fedhanii kan hin baranne meeqatu jira. Kanarraan kan ka'e akkam banu kan godhe kara caalu kanaafidha. Afaan keenyaan baratanii jedhee. Kan barattoota hangamii qabda? Galmee irra jirra. Amma gara xumuruutti jirra. Kanaafiyyuu hangani yaadee olidha kan na argame gaariidha. Namoonni muuxannoo qabanis jiru. Anis jira. Wal gargaarreedha kan barsiisu. Ijoollee of jalatti hiriirsitee jirtu isaan faana ta'uudhaanidha kan itti barsiistu. Isaan faana osoo hin taane namni muuxannoo isaa qabu jira. Barsiisummaa kan kanaan dura hojjete qabu jira. Namoota akkasiitu akka isaan barsiisan ofii kee waliin walitti dabalatu. Ana wajjiniin akka isaan barsiisan walitti dabalamne barsiisa. Tole, shamarree cimtuu akka taate of beektaati? Mee ciminni kee maal faadha? Nuuf qoodime. Ciminni koo jabaadhee hojjechuu kooti. Obsee wanta hundumaarra darbee hanga kana amma mana barnootaatti guddisuun koo shamarree cimtuu akkan ofiin jedhee of waamu godha. Shamarranii cimanii cimina isaanii akka kee akka agarsiisaniif immoo maal gorsita? Shamarranii hojjechuu qabuun jira. Hojii toon tuffatan. Hojii kamiyyuu akka isaan hojjetan. Hojii kanas ta'u hojii gara biraas ta'u cimanii hojjechuu qabu obsaan waan hundumaarra darbanii hojjechuu qaba jedheen gorsa shamarran. Dhaamsin dhaamu hunda dura kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Ittaansuudhaan immoo obsuun barbaachisaadha jedha. Karaa kamiinuu yoo ta'e kallattii hojii irra hojjetanirra obsi barbaachisaadha. Hojii hojjetamu keessatti hojiin kamiyyuu mudannoo garaagaraa qaba.
yeroon gaarii duwwaan ta'u akkuma argatan dhabuunis jira itoo hojjetanii irruumee qabullachuun jira kanaafiyyuu sana bakka yaadaanis ta'u obsaanis ta'u irruu sana cufaa hojjechuu qabu kanaafiyyuu obsaan siniin jedha obsuun immoo barbaachisaadha dhaamsin dhaamuuf bakka obsanii akka isaan hojjetanidha. Daawwattoota keenya waliin deemnee booniin waan isheen hojjettu akkasumas immoo mana barumsaa ishee fi hojii ishee kan waliin ilaallu ta'a hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Daawwattoota keenya akkuma duratti waa'ee diikoorii dubbachaa turre hamma immoo hojiidhaanidha kan nuti ilaallu anillee wajjin hojjedheeni nan bara nu waliin tura. Shiboon kun kan inni barbaachisee fi abaabootutti godhama. Abaaboon qarqaruma kanarratti hidhachuudha kan inni itti hojjetamu. Kanarra dhaqoofadha kan inni itti hojjetamu. Bakka kanatti immoo maaltu ta'a ture sila? Iddoo kanatti bakka kana gidduu faatti. Yeroo baay'ee baakgiraawundiin isaa bishaan giriin eeriyaa gaafa ta'u bakka hojiin itti hojjetamu sanadha jechuudha kan barbaachisu. Kan hojjetamee deema kun. Abaaboon yoo kun hin jiraanne hin qabatu jechuudha. Hin qabatu. Haala biraatti hin qabsiifamus hin jiraata garuu filatamaan kanadha. Siitaan jirtu? Ta'eera malee. Dizaayinii isaan hojjechaa jiran ibsuutu hojjechaa jiru tokko miti. Tokko miti. Akkuma kan isaanii sibiilli isaa istiraayippiis qaba. Diikoorii jechuun yeroo ni fudhata jechuudha salphaa fakkaata malee. Dadhabbiis qaba. Yeroos ni fudhata. Amma baaboo gaafa itti galchamu akkas ta'a. Asii gaditti gaggachaa. Amma qodaatti wal bira daddabarsaa akkas. Iddoo tokko tokkotti immoo humnis gargaaranii. Humnis hin gaafata jechuudha. Akka daawwattoonni ilaalan ittiin beeku malee barattuu cimtuu ta'e waan hin jiru natti fakkaata. Baay'ee. Warra salphaadha jechuudha. Warra haala salphaatiin hojjetamuu danda'anidha. Diizaayinii guddaa miti.
diizaayinii salphaadha. Wantoota dikoorii salphaa ta'an wantoota akka qubeelaa guyyaa dhalootaa wantoota salphaa ta'an qofa. Warri kun kan hojjetaman. Numti kun iyyuu ulfaata. Sibiilli isaa iyyuu halkan waraanee ture. Isa kaan immoo akkasinitti hojjetan hin beeku. Iyyuu dadhabeen jira ishee kana hojjechuu kootti. Tole maqaan keenyudha. Maqaan koo Annaa Mirattuu Shaashoon jedhama. Gaheen hojii keetii maalidha? Boonii biratti wanti ati hojjettu? Ani boonii biraa kan inni hojjedhu boonii dikoorii biiroo isaa keessaati kan inni hojjedhu jechuun namoonni gara boonii dikooriitti yeroo isaan dhufanii dhimma hojiitiif haa ta'u akkuma kana meeshaalee dikooriin ittiin hojjetaman illee kireeffachuu kan barbaadan yeroo isaan dhufan isaan keessumsiisuudhaan biiroo boonii dikoorii keessaati kan inni hojjedhu jechuudha. Amala boonii keessaa maal jaallatta? Amala boonii keessaa kanan baay'ee jaalladhu ofitti gammadu. Namoota hundumaa haala isheen ittiin keessumsiistu baay'ee kan ajaa'ibsiifadhudha. Innis namni guddaa yoo dhufe akka nama guddaa taati, ijoollee yoo dhufan akka ijoolleetti, nama hundumaa akka amala isaatiitti kan isheen dandeessu. Kanaaf kan biraan immoo obsa yeroo deddeebi'eeti kan inni haasa'u. Obsa qabaachuu. Yeroo hojii keessatti waan baay'eetu si mudata. Sana hundumaa keessatti fuulli ishee takkaan nutti geeddaramee hin beeku nuuni warra biraa hojjetus haa ta'u namoonni dhimma garagaraatiif illee yeroo hojii namni yaada garagaraati kan inni si kennu sana keessatti obsaan kan isheen dandeessu jechuudha. Bira hojjechuu kan eegalte turtee taate? Waggaa tokko. Mee waggaa tokko keessatti cimina boonii waan argite nuuf qoodi? Waggaa tokko keessatti ciminni boonii kanan arge nan dadhabe jettee hin beektu. Hojiin kun nagaa jettee hin beektu. Dabalataan maal hojjedhu jetteeti kan isheen yeroo hundumaa yaaddu gama hojiitiin. Gama biraatiin jireenya hawaasummaa keessatti baay'ee nama gara namaaf laafu qabdudha. Bakka karaa kamiin nama gargaaruu danda'a nama jettu yeroo hundumaayyuu nama namaa kennitee hin qufne, nama gargaartee hin qufne, nama yaaddee hin qufne ta'uu isheen beeka. Hanga ammaatti hojii ishee biraa hojjette keessatti wanti ati isheerraa barattee kanan irraa baradhee bu'aa akkasiin irraa buufadhe waan jettu maalidha? Waan ani irraa buufadhe waan baay'een qaba. Gama hojiitiin yoo ilaalle biiroo qofa miti kanan hojjedhu. Yeroo mara fedhii koo ta'e jennaan iddoo hojii isheetii na fuutee deemuudhaaf yeroo hojiin bakkee jiru jechuudha. Bakka hundumaatti ofirraa buutee ishee caalaatti akka hin beekuuf kan isheen na tumsitu natti agarsiistu jechuudha. Kanaaf amma dikoorii baay'inaan hojjechuu hin danda'a jedhee yaada. Yaada irra kan darbeyyuu hojjechaa hin jirasi. Iddoo maratti iddoo isheen hin jirretti bu'ee dhaabbadhee hojjechuu hin danda'adhee namana waan baay'een irraa baradhee jireenyuma jiraatamu keessattiyyuu anaaf fakkeenya kooti jechuun hin danda'a booniini. Gara fuulduraatti ofii keetiif immoo waan isheerraa baratte irraa wanti ati gara fuulduraatti akkasin godhaa jettu ni jira? Baay'eetu jira. Gara fuulduraatti akkuma boonii shamarree cimtuu ta'e shamarran iddoo biraarra jiran illee tumse gara hojiitti gashuuf hawwii kootis nan godhas. Maqaan koo Ayyaana Zannabaan jedhama. Geena hojii kooti immoo boonii faana olii gaddeeme hojii hojjechuudha. Hojii boonii faana siif achi deemtee hojjettu keessatti wantooti ati booniirraa baratte maal fa'idha? Booniirraa waan hedduun bare. Booniirraa wanti hin bare hojii dikooriidha. Amma immoo dhuunfaatti beeyyoo ofii kootii of danda'ee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Barumsaan finne hin baranne jechuudha boonii bira dhufteeti kan itti shaakalteeti kan itti fidde. Boonii faanaan hojjedhee duraan waan tokko iyyuu barumsa isaan qaban ture. Boonii faana hojjedheen boonimti na barsiiste. Amma kunoo bakka of dandeessee jirta. Of danda'ee hojii biraa ummachuu qofaa kootti hojii ummachuu nan danda'a jechuudha. Amaloota ishee keessaa waan jaallattu? Amaloota ishee keessaa kan wanta hin jaalladhu gara laafummaa ishee baay'een jaalladha. Akkaataa isheen itti nama wajjin walitti sittu baay'een jaalladha. Maqaan koo Galataa Fiqaaduun jedhama.
gaheen hojii kootii dikoorii hojjechuudha. Dikoorii kanas immoo baradhee osoo hin taane muuxannoo boonii bira dhufee kan inni shaakalaan fide jechuudha. Ergan hojii kana jalqabeetii waggaa gara waggaa afurii dhufaan jira. Booniin mucaa baay'ee cimtuudha. Kanarras darbee immoo mucaa baay'ee obsa qabdu, amala qabdu, nama wajjin jiraachuu nama dandeessu, jireenya hawaasummaa nama faana jiraachuu nama dandeessudha. Isarra darbee immoo cimina seeti jedhee wanti baay'ee appreciate godhuuni hojii isee irratti qoosaan beektu. Isarrattis immoo hojii kana jettee wanta tuffatu tokko illee hin qabdu. Hojiin xiqqoodhaa guddaadha wanta jedhamu hin beektu. Kaka'umsa isheen hojiidhaaf qabdu baay'ee anaaf barumsa guddaa naaf ta'e jira. Isa kana cimina seeti jedhee kan hin fudhadhu. Gama hooggansaatiin immoo amalli ishee akkamidha? Amalli ishee akkuma beekamu namootni baay'ee amala ishee beeku. Hojii ishee gararraayyuu amalli ishee nama ga'a. Jechuun nuuf amma warroota jalatti hojjetanii fi amala isheen nutti agarsiiftu yoo nu akka hin balleessin illee kan isheen amalli isheen nutti agarsiiftu amaluma obsaa akka nu waan hundumaa obseenii dabarru kan nu irraa barru. Yoo isheen nutti dheekkamte akka haadhaatti ilaalleeti kan inni dhiifnu. Sababni isaa maaliif wantoota baay'ee nu barsiiftee hojii nu barsiifteetti namoota baay'ee karaa hojiitti karaa seera namoota dhufan namoota baay'ee namoota gurguddoo barriira. So mucaa baay'ee dandeettii qabdudha. Ganneena chamaa ganneena chamaa. Tole egaa hojii dikoorii walii wajjiniin hojjennee kunoo anis caalaatti hojjedheeti kanan jiru. Gamanumaan bareen jiraan illee teenkiyuun siin jedha. Dhumarratti mee waan jettu ni qabdaa yaada? Dhaamsa isa ta'u. Wanti hin jedhu gama barnootaatiin galmee xumurreerra. Barumsa borooleeti kan nuyi eegallu. Kanaafuu marsaa lammataatti namoonni fedhii qaban marsaa lammataa ji'a tokko booddee kan jalqabnu galmeessu. Kanaaf iyyuu namoonni fedhii qabdan barachuu dandeessu gatii salphaa ta'een afaan keessaniin boodii dikooriin barumsa isinii kennuuf qophaa'ee jira. Iddoon argama keenya Gullallee Madaalamii naannoo Fiinaansiiti. Karaa Wiingeetii geessurra nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa 2 yeroo dhiyootti Boolee Atlaasiitti eegaluuf jenna. Namoonni achiin dhiyoo jirtanis nu quunnamuu dandeessu. Dhumarratti hojii kee kanaa fi tokko jettee eegaltee hanga amma geessee jirtu kanarratti nama galateeffattu yoo qabaatte? Jalqaba irratti Waaqayyoon hin galateeffadha. Ittaansuudhaan maqaa nama hundaallee dha'ee fixuu hin danda'u. Haadha kooti tokkoffaa irratti kan hin galateeffachuu barbaadu. Ittaansuudhaan obboloota koo ijoolleen afaan hojjetan hundumaa jedhee fixuu hin danda'u maqaa dha'ee garuu obboloota koos hundumaa galateeffachuun barbaada. Yeroo keetiif hedduu galatu. Daawwattoota keenya qophii gannee keenya guyyaa irraa Boontuu Daqqafaa waliin taasisnee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Qopheessuun kan isin biraan ga'e Andaraartuu Garbaati. Gama ogummaa kaameraatiin Hawwii Nabiyyuuf Lammii Solomoon nu faana turaniiru. Torbee keessummaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti. Ganneena chamaa ganneena chamaa ganneena chamaa ganneena